Jannaan ani heerumee jira kala sabbaa manaa kiyyaan jiraachaa jira nan jeeqinaa nan arrabsinaa nan qeeqinaa ani bultii kiyyatti fufee jira maaliif heerumee rakkoo maaliif heerumee akkamitti heerumee karaa kamiin heerumee jettee dubbatte. Jireenya biyya ormaa kana keessatti tokkoffaa lafa Awurooppaa akkasuma namoota Masrii keessa jiraatan, Yaman keessa jiraatan, Saudi Arabiyaa keessa jiraatan, Qatar keessa jiraatan nama koontiraata jiruun alatti namoonni gabbayanii ala jiraatan jireenya dheeraan ala jiraachuu hin danda'an. Kana beekuun dirqama keessanii. Tokkoffaa jannaan ani akkatti heerume qabaa waan heerumeef qabaa maaliif heerumee jette dhugaa isiiti. Nuti wanti nuti ilaallu jannaan heerumtee, jannaan akkas taate, jannaan abdii gattee ilmi namaa tokko wal jaalateef walitti hin heerumu. Ilmi namaa tokko yoo rabbiin ganama walitti hin qabate hammuma fedhe yoo wal jaalatee walitti hin heerumu. Kanammoo beekuu qabdan. Rakkoon biyyoota lafa san keessa jiran rakkoo cimaadha. Kophaa jiraachuu hin danda'an. Biyya Masrii keessatti dhalaan kophaa jiraachuu hin dandeettu kun beekuma. Biyya Awurooppaa keessattis dhalaan kophaa jiraachuu hin dandeettu. Tokkoffaa Jarman, Faransaay biyyuma akkuma keessattuu biyyoota kana keessatti ni ulfaata. Waraqaa tokko yookiin yoo hin qabaatiin lafa san keessatti jiraachuun kophaa keetii ni ulfaata. Lammaffaa ati nama yoo achi keessaan qabaatiin fira sitti aanu obboleessatti wajjin alatti yookiin obboleettii bultii ijaarrattee qabdu yoo hin qabaatiin achi keessaa ni ulfaata. Dhibbumaan dhibbatti jireenyi biyya ambaa ni ulfaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii Muuna 24 jirtu akka nagaa keessanii fayyaa keessanii illee nagaa jira alhamdulillah kadhata rabbi. Viidiyoo kana please like share godha nama hunda biraan gaa warra waa baranna hawaa baranna komentii yaada keessan akkasuma kennadha. Nama arrabsuu biramoo stop nama arrabsina. Hadha viidiyoon ani qabadhee isinii dhufe akkuma beekamu rakkoon jannaan heerumtee maali? Jannaan maaliif namoonni hedduun viidiyoo isiitii irratti baay'ee tokko qeeqaa turan. Video san immoo kaafte video kaasuu muhiti. Laazima miti video si kaasuu maalti video si kaasuu arraba namaatiif video kaafta. Yaani waan fete hojii waan fete waraabde video keessan itti ofitti amantee waraabde waan ta'e waan video si kaasisuuf hin jiru jechuudha tokko kana. Lammaffaa mootiyyuu jannaan maali eenyutti heerumtee akkamitti heerumte kan jedhu isiin jannaan wanni heerumtee ibsachaa jirti. Yaada isii keessattuu yoo hubattaniif jirattan namoonni biyya ambaa kana keessa jiran kana rakkatan malee dhiiratti hin dabalaman. Sammuun isaa kun dhibbattee tokkoffaa yoo firachi keessa hin qabaatiin obboleessa hin qabaatiin obboleettii of dandeettee ani amma fakkeenya bultii ijaarrattee jiraatu hin qabaatiin yoo nama itti aantu hin qabaatiin yoo mana ijaasa sanii baatu nama amantu yoo hin jiraatiin nama argite biratti ijaasaa hin bootu. Kun rakkoodha beeke. Rakkoon tokko kana dubartiin kophaa isii socho'uun abadan hin dandeettu. Jannaan abdii utuu keessa jaalatu isa ammaa kana utuu gammaddu itti heerumuu dhabuu dandeetti. Rakkoon itti heerumsiisuu danda'a. Rakkoon isii itti heerumsiisu jireenya baqqaa san keessatti biyya san keessatti kophaa jiraachuu hin dandeettu. Kun homa jiru jechuudha. Maali? Jireenyi baqa. Waan feetanis fida bakka feetanis dhagaa jireenyi baqaadha baqa. Dhalaan koontiraata dubartiin ijoolleen shamarranii koontiraata hin jiraanne ijoolleen ala dalagattee jiraattu kophaa jiraachuu hin dandeettu. Otoo rakkoo tokko irraan ga'ee otoo rakkattee mana arabaatii baatee eessa amma fakkeenyaaf jannaan karaa san deemtee dhuftee har'allee kophaa jiraattee yookiin namarratti hirkadha jechuun namni sin jaalatu. Jaalattee miti. Namni jaalatee walitti hin dabalamu. Rakkatee walitti dabalamu. Biyya faranjii keessattis rakkattee ijoollee meeqan rakkataa jira. Ni rakkatu bara. Wallahi ni rakkatu bara. Jaalatanii namatti hin dabalamanii bara. Rakkatanii namatti dabalamanii dhalanii. Dhalan immoo rakkoodha. Yoo jaalala nama sanii hin qabaatiin. Jannaan rakkoo isii namni hubate haasaa isiitti irratti iyyuu yeroo isiin haasoftuu maaliif walitti dabalamnee maaliif bultii ijaarannee maaliif gaa'ela ijaarannee jettee dubbattee jirti jechuudha. Dhugaadha
نركتي دورتين بك كمتو نركتي أبدي في سير ربين كنا مولين كتبين نتوجد عملي نتأكل ما بابا 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 جني وديسنا يجود قارم وربين كتبين مالي انتات والله بالله انتات وربين كتبين مالي كتبا إساتين على جيجود كناف مالي سنين جيجو بربادو أني جنة لامساني قبو جرينك إرقت ففتي ربي كلمان سيحا قبو حملي كيتو صفاتاتو كتورتي كتي درومتي أبا منا غاري ربي صفاتاتسو كوني كان مالي فبريان كيا أكما إسين ناف قمدا أنا هيرو ميجرا قمدا في برنوتي ولدت فيلم أبدي في سي قاف درولي أبدي في سي ورميديا ولدت فيلم وفي ولدت دفان وفي والجالة بيا غلطي أما اللي انديمتي ركو هيت ركتي كرا بحارا كان يرو لما ديم دبرتي يبدو والله لازم أنا دوتاتي خلاص كان فردفتو تفكب جمتو تكيا وانا سنين جتشو بربادو نما توكو يرجع بلتي تسيني بلتي ساسان بورسو كتوتان جبيسو يالا حبا قادتين سجيجون يالا بيا أمبا كان كيستي ركو هدو تجرا واي جنات الراكاسي مجتي هرياتي ياتو كايرو سن كيست جرا وقادو بچوف مجتين سوني دبي الرا وانك فيديو كان هجرنا فكاتا سنترت فيديو هاي مجتي كان دبي الرا كايرو ديت دبي الرا نمتين إسين برد ليت درا دبي achi keessatti mootuyyuu yetaama nama ijoollee abbaa faadhaan qabne kana barsiifti kaayiroo keessatti jechuudha qabeenya qabdee gaaf kaanii isin ichumatu jettee ichumatti jara mallas jettee dalagachuu eegalte gaafa kana dalagachuu eegaltee mana kireeffachuu eegalte nama wajjin ijoollee shamarranii lama isii wajjin nama lama jechuudha maaliif rakkoon biyya sanii adda rakkoon biyya sanii ammallee deebii yeroo piroosesii karaa waraqata fixatanii diikee maali jedhaniini waraqata fixatanii waraqaa wayiitu jira biyya san keessatti warroonni beeytanii waraqaa san yeroo fixattu hojjetu waraqaa san harka kennatu maal jedhu san immoo nama qabaachuu qabda. Kanallee yoo nama waan qabaatiin nama wajjoon deebiin namni yoo siin hordofee mana namaa dalagde abadan kunis hin jiru. Mucattiin suni waa hedduu argite jechuudha. Garuu dubartii mucattii cimtuudha. Durallee suudii teettee suudii galtee heerumtee mucaa tokko argattee Dubaay deemtee Dubaay irraa kaayiroo deemtee battee. Gaaf kaanii waa'ee mucattii kanaatti isin mucattii isii wajjin galtu wallolte bakka. Maaliif dhalaan takka dalagachuu jaalatee takka jana jaalatee takka mootuyyuu dalagachuuf yookiin jireenya ofii fooyyessuu barbaadu. Mucattiin gaaf kaanii mucattii wallolte gargar ba'anii mana jijjiiratte. Wallahi maal jetti isinitti fakkaata namni biyya keenya keessatti odoo abbaa manaa kiyya fidadhe jechuu geette jechuudha. Maaliif namni biyya san keessatti nama hin qabaate socho'uu hin danda'u. Mucattiin sun akkasitti cinqamaa dhayitee akkasumatti ofumaa taaggalaa dhayitee achii gabbaatu kaayiroo san keessatti hattullee hin jirti beeka. Uummata gurraacha kana nama hatattee yeroo baatullee wallahi karaa hojjaasaaf gisee isin karaa deemtee deebitu wajjin haasofnaa jechuudha mucattiisa. Bakka maaliif biyya san keessa rakkoo hamaatu jira. Dhiira si barbaachisa. Dhiira malee socho'uu hin dandeettu. Dhiira si barbaachisa. Nama malee biyya san keessatti waa piroosesii homaa hojjechuu hin dandeettu. Hojjettee fidda yoo nama biraan yoo nama dhuftee itti harbaafattu hin qabaate mana kiraan akkasii jechuudha. Waa hedduu jira bara namni kenna sim jedhee akkanumatti miti jechuu dhiise. Kana jechuudha boleen rakkootu si heerumsiisa. Jan abdiin achirraa kaayiroo dhaqurra yaman keessa isaa wayya maaliif biyya keessatti ija banate jechuudha keessa turee haalli hunduu itti mijaa'e. Amma kiraa yamaniitii fi kaayirootu garaagarummaa qaba. Mannumti jireenya yamaniitii fi mannumti jireenya kaayiroo garaagarummaa qaba dhibbumaan dhibbattuu jechuudha. Yoo kana fudhattan garuu namni rakkatu malee akka wayitti hin deemne. Namni kun rakkinarraa wayitti seena. Rakkinarraa dhiiratti dabalama. Rakkinarraa ijoolleen biyya arabaa maaliif rakkinarraa namatti dabalamte garuu mallaqa isii kan nyaatu dhiira. Rakkinarraa yeroo asii galte fakkeenya biyyatti daftee ijoolleen heerumuu barbaaddu odoo maatii bira jirtu akka mallaan isii sun harkaan dhumne bultii gaafa ijaaradde bultii siyaasan qabadde yoo jedhe dhumtullee rakkoo hin qabu. Maaliif bultii ijaaradde nama
waan qabdu isa wayirra oolcha abbaan manaa isii sun jechuudha. Kana malee namni akkanumatti zim jedhee miti jechuudha. Itti yaadeen namatti dabalama. Tokko dogongoraa dabalamaa, tokko immoo tuyyuu jaalalaan dabalama, tokko immoo rakkinarraa dabala jechuudha namatti jechuudha. Waa hedduu lafa kanarratti waa hedduutu jira. Wallahi billahi lafa kanarratti waa hedduutu jira. Wanni hedduu baay'ee tokko dhugaa rabbii dubbachuuf. Kanaaf waa'ee dhimma jannaa jechuudha. Dhugaa baay'ee gammadeef jira. Bultii ijaarrachuu isii irratti baay'ee gammadeef jira. Abdii fi illee rabbi isaa habanu. Rabbi riskii isaa habanu. Rabbiin keessaa katabee lafa jirti. Wallahi billahi lafa jirti. Nutu jedha malee, nutu maal jedha malee, rabbiin waan isaa katabee lafa jirti jechuudha. Kanaaf waa'ee jannaati. Jireenyi rakkinarraa namni namatti dabalama. Rakkoodha. Wallahi dubartiin dhiira malee hin toltu waan hin beeku. Biyyas ta'ee, biyya ambaas ta'ee, biyya arabaas ta'ee, biyya faranjiis ta'ee, bakkuma kamittu qabeenya amma fakkeenya villaa feetee hoo qabaatte dubartiin takka. Yookiin immoo mana goojjoo takka hoo qabaatte. Mana goojjoo tanas, mana villaa kanas dhiirri keessa hin jiraanne abadan jireenyi dubartii sanii fokkata. Hin bareedu. Yoo mana goojjoo xiqqishoo tana keessa dhiirri jiraate, dubartiin takkaaf dhiirri tokko jiraate, manni sun ni bareedi, ni urgoofti. Garummoo yeroo gabbaatu yeroo deebitus yoo dhiirri keessa hin jiraanne, dubartiin kophaa isii jiraachuu hin dandeettu. Mannumti keessa jiraatu sun si jibbisiisa. Bisi tokko bakka ijoollee wayii, mucaa wayii attuma isaa dalagachuu eegale. Namni illee beekee gisee tokko sitti maaliin fuutuu, maaliin heerumtuu wanta akkasii sun hin jiraa beeka nama cinqoonsu. Gaaf kaan nama ciccikuun turuu otoo dura yaada isaa nama yeroo dheeraa ture kophaa dalagatu ture. Duraaf hojii mootummaa keessa ture. Hojii mootummaa san gadhiisee dhuunfaa eegalee gaafa kaanii dhuunfaa gaafa eegalu kanatti kireeffatee addeessaa turan ijoollee wajjin ollaa tokko galanii Finfinnee keessa ture jechuudha gara malee galaatti. Gaafa kaanii gaafa hojii isaa san eegalu gaafa hojii dhuunfaa isaa san eegalutti kireeffatee taa'e. Kireeffatee yeroo taa'u san keessatti manuma kana itti jibbisiisa. Manni kun das jedhamti. Kophaa taa'u ofii hojii gala nyaata hojjetuun ofii gala uffata mijatuun dadhabbiin yeroo alaa galu san silaa qophaa'ee barbaada. Gaafa kaanii maala gooma akkatti gubadha ka jedhu hin fuudhe jechuudha. Dhiirrillee dubartii malee hin toltu. Dubartiillee dhiira malee hin toltu. Nutis bara akkasuma dhiira malee hin toltu dhuguma dubbachuudha. Dhiirrillee nu malee hin toltu. Mannillee dubartii malee hin toltu. Namni dhiirri tokko fakkeenyaaf mana bareeda tokko qabaate. Wallahi dubartiin keessa jiraan isi jibbisiisa mana bareedaa sun jechuudha. Maaliif dubartiin warqeedha. Dhiirrillee warqee. Dhiiris beeyanii akkanumatti jechuudha. Isa dalagee dhufu. Isin immoo qopheessi ta'e. Dubartiin jabduun abbaa manaa isii keessattuu dubartiin Oromoo walumaa galatti akkas gamni Itoophiyaa jedhamu sun guutumaa guututti warqeedha. Ani baay'ee tokko taasisa. Maaliif nama keenya hedduu ani Oromoo Amaaraa jinni jaan kan jedhu. Wallahi azii walumaa galatti dubartii Oromoo, dubartii Amaaraa, dubartii Tigree, dubartii Guraagee, Silxee jinni kabajni isaan abbaa manaa isaaniitti qaban adda. Maal dhugaa dubbachuun firummaan kootu yaamamni kabajni bakka kamni hin jirre uummata adii bira kabajni hin jiru kana beeka. Uummata adii bira mana kanatu waa qabee deema. Uummanni adiin kana bichaa barbaadu. Filuus birrii bichaa barbaadu dubartiin isaanii. Kanatu jira jechuudha. Kana malee uummanni keenya walumaa galatti uummanni Itoophiyaa kun Oromoo walajjinni maaliin kun hundumti isaanii kabaja dhiiraa qabu. Bakkuma kamittuu
akkuma kamittuu biyya keessa jiraadhu biyya alaas jiraadhu ijoolleen keenya dhugaa rabbii dubbachuuf kabaja walii qaban walumaa qaban ka Amaaraalee abbaa manaa isii akkasumatti kabaja ka Tigreelee akkasuma ka Silxalee akkasuma hundi isaaniitu ka Guraagelee akkasuma hundi isaaniitu abbaa manaa isaaniin kabajan wallaahi sirriitti kabajan maa ollaa namoonni biyya keenya keessatti hin argitan ollaa keessan jechuudha. Dubartiin ol fuutee abbaa manaa isiin arrabsitu. Dubartiin ol fuutee abbaa manaa isii akkasiitiin jettu. Dubartiin bakka kan hin beektan jechuudha dubartii keenya keessattuu kabajni isaanii adda. Gadaan kaa dabarfate. Maashaallah tabaaraka hedduu takkarraa gammada. Kanaaf boleen kiyya jannaa baga gammatte. Nuti si gammannee jirra. Viidiyoon itti aanu akkuma itti nuun jettu waan nuti nuun ibsite rakkoo kee hunda hubadha. Akka yaada kiyyaatti rakkoo kee hunda hubadhee jira. Garuu viidiyootti aanutti nuti si eeggachaa jirra. Immoo nuti illee sirraa dubbachaa jirra. Baddus taatu sirraa dubbanna. Jabdus taatu sirraa dubbanna. Hamtus taatu sirraa dubbanna. Warroonni koomantii mootiyyuu jabaadha. Yaada keessan ibsadha. Maashaallah jedha. Asuma yaada kenna. Namoonni yoo dogongoree yoo ka viidiyoon kun sirriitti nu hojjannee maal jettan taate viidiyoo biraate walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.